Miti ormayyuu qubachiisee yaalaa tureemi beekamaami nu mileenni 40 keessaa mileenni 10 qarshiin takka takka Oromoon dhabayoo jenne salphina yeroo hedduu namni keenya yeroo dhukkubsatu hammardaa quba qabaachuu dhabuu irraa kan ka'e hayyoonni keenya biyyeetti makamanii jiran rabbiin jannataan isaan haa qananiisu nu warri jirru ammoo warra lubbuun jiran ka tikfatu nuyi hayyuu keenya akka hin banne ka eeggatuu qabu nuyi qabeenya keenya har'a akka akkana wal geennee taphan wal mari'an kan hungaan isaanii waan ta'eef dhaamsaan dhaamuu barbaadu ummanni naannoo kana jirtan ummata biraattis ummata keenya naannoo biraa jiranittis himtanii maallaqa takka takka mana barumsaatti guuramuu fi dadhaba manatti hin fakkaatu nus gama keenyaan koonsartii biraallee itti fufnaa isaan gargaaruudhaaf waadaa hin seennaa kanaaf kabajamaa ulfaadhaa nama keenya kana du'arraa oolchinu isaan qofaa miti walaa jaalannu walaa kabajnu nu tokko yoomillee hedduu teenya namni seenuu qabu diinni seenuu qabu isin jaaladhaa galatoomaa isin jedha. Egaa waan guddaan of dabarsanii jiru wal gargaaruun dhaamsi isaan dabarsaaraan kun keessattuu uummanni Shaashamanneetiif dargaggoonni Shaashamannee waan qabatamaa nama argitan kana abboo akka ati waa baay'ee dhufeera maaltu dhufsiita. Barseenaa istuudiyoon abbaa faaruu adda addaa dalaguudhaan beeksisa sagantaa. Istiidiyoon Barsenaa kallattii maali? Qarshii meeqa dabale? Istiidiyoon Barsenaa qarshii 200 dabaluun 2000 1965